namoonni kumaatamaan lakkaa'aman qaamolee nageenyaatiin hidhamaa akka jiran himan. Komii uummataa kana qulqulleeffachuudhaaf waajjira bulchiinsaa godinaa fi bulchiinsaaf nageenyaa godinichaatti bilbilullee hoogganoonni mariirra jiraachuu nutti himanii daballee bilbilullee deebii kennuudhaaf fedha akka hin qabne nutti himan. Shamsiyaa Nashuu gabaasa dabataa qabdi. Godin Gujii Bahaatti aanotaa fi magaalota godinichaa hedduu keessatti namootni hedduun hidhamaa jiraachuu jiraattotni godinichaa bilbilaan OMN'f himan. Gochi qaama mootummaa nagaa eegsisuun raawwatamu kun nagaa keenya booressee jedhan. Gujii Bahaa keessatti yeroo ammaa kana wanti godhamaa jiru waan akka malee nama yaaddeessudha. Almost namni gara 2,000 dhiyaatu yeroo ammaa kana mana hidhaatti yookiin bakka turtiitti dararamaa jira mootummaan yeroo ammaa kana namoonni akka baay'atanii teenye jedha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti labsiin sun cabee mana tokko keessatti nama 300 nama 400 olitti bakka tokkotti guuramee dararamaa jira jechuudha. Amma rakkoon mul'ataa jiru yaa'u qaamuma biyya tana bulchaa jiru. Qaami kaleessa uummata nagaan biyya alaatii akkuma naannootitti yaamee koota nagaan galaa jedhee nagaan galche namni aba'oo deeggartanii gaafa odeeggartanii kallattii jedhutti sababa amma labsii muddamaa yeroo muddamaa kana sababa godhatanii namoota mana hidhaatti guuraa jira jimlaadhaan. Torban lamaan kana keessatti namoonni baay'een isaanii aba'oo shanii deeggartan jedhanii abbootii qabeenyaa, abbootii amantaa, dargaggoota dabalatee, haadhotii dabalatee mana hidhaatti darbanii jiru. Hidhaan raawwatamu kunis namoota hawaasaaf quuqama qaban irratti kan xiyyeeffatedha jedhan jiraattotni godinichaa. Namooti kun immoo namoota badii yookaan hariiroo addaa qabaatanii shanii deeggaranii adda bahan osoo hin ta'in namoota quuqamaa ta'anii fi biyya tanaa yaadanii waan biyya tanaa kaleessa sirna darre keessa waa balleessaa turan wantooti sun bakka deebi'uu qabanii sirratuu qaban jedhanii yaadamu. Uummata keessa xaawanii baasuu fakkaata karoorri isaa. Akkasumas immoo magaalaa Adoolaa Wayyuurraa immoo guyyaa tokkotti dargaggoota biyya kanaaf qabsaa turan namoota dubbataa turan qabsoota adda dureedhaan ijoollee Oromoodhaaf of kennite hunda yeroo ammaa kana mana hidhaatti darbatanii daraaramni guddaan irra ga'u jira. Yeroo dhibeen koronaa vaayirasii babal'ataa jiru kanatti namoota hedduu hidhuun hawaasicha irratti rakkoo hammaataa geessisuu danda'a jechuun dubbatu. Yeroo koronaa akkana biyya godhuu jiru kana gartee namni hidhuun kun gaarummaa hin qabu. Rakkoon akka kanaa kun dafee furamuu yoo hin dandeenye hawaasa godinichaa hubaatii hawaas dinagdee cimaadhaaf saaxiluu danda'a jedhan. Uummanni Oromoo Gujii Bahaa kun waggaa 2 gahaa jira osoo hin daldaliin osoo qotatee hin bulin. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf waajjira bulchiinsaa akkasumas waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Gujii Bahaatti bilbilee walgahii irra jiraachuu nuuf himanii booda yaada kan nuuf kennan ta'uu nuuf himan. Haa ta'uu garuu isaan lamaan irrattuu deddeebinee bilbillus bilbila hin kaasan. Oduu maddeen alaarraa argannetti ceenetti jirra. Finciltooti kibba Yamanitti fottoquudhaan biyya of dandeesse ta'uu barbaadan walabummaa ofiin of bulchuu labsachuu isaanii dhagahameeti jira. Miseensonni finciltooti kibba Yaman United Arab Emirates deeggaraman kunneen hagayya darbee humnoota mootummaa Abdurrahbu Mansur Hadiin hoogganamuun ka gargaarsa garee Saawud Arabiyaa irraa argatuun wal waraansaatti seenan. Waraana sanaan lammiileen nagaa 12,000 caalan dabalatee namooti 85,000 ol yoo ajjeefaman miliyoonni 6 beelaaf saaxilamuun biyyattii gaaga'amaa namoomaa hamtuuf saaxilamuu dhaabbatii mootummoota gamtoomanii beeksiseeti jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa walitti qinceessee jira. Celebrations on the streets of Aden after a separatist group announced it is now in control. Finciltooti Yemen kibba biyya walaboomtatoo fi dhaabbachuuf murteeffachuu isaan Aljaziiraan gabaase. Namooti miliyoona 3 caalan qayeef qabeenya isaaniirra buqqa'anii jiru. Akka ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhu daqiiqaa 10 daa'imni beelaan lubbuu dhaaba. Rasaasii biddi takka garte takka dhageette jedhantuuf heddumatti labsuun lubbuu namoota hedduu galaafate. Biyya addunyaarra ilmaan namaa lubbuun jiran keessa salphatan ta'uu waggoota 5 darban gaggeeffamaadha. Haancufaaf sababi waraan mootummaa Abdurrahmaan Mansur Alaadiitiif gara finciltoota hotii jidduu godhamu waaqaaf lafarra gaba.
miseensonni finciltoota kibba Yemen kan Yuunaayitid Arab Imireetiin hoogganamuu jedhaman kun agayida birra jalqabuun mootummaa biyya bulchuu wal waraanas jiraachuu isaanii dubbata. Gareen barbaadu walabummaa yookaan fottoquuf falmatuun waliigaltee mootummaa beekamtii idil addunyaa qabu waliin sadaasqeen mallatteessan cabsuu walabummaa salabsuu Yemeniif rakkoo dhibii jechuu jira. Haa ta'uuti garuu gareen bu'uureffattoota mammarii ce'umsa kibbaadhaan yookaan Southern Transitional Council jedhamuun beekam labsii yeroo muddama labsachuun magaal seensi galaana adiin dabalatee kutaa kibbi biyyatti akka qabu fi qabachuu BBC'n gabaase. But last year, the Southern Movement turned on the coalition-backed government, seizing Aden and fighting that lasted for days. Mootummaa Yemen ka Saudi Arabiyaan deeggaramammoo tarkaanfiin finciltoota kuniin gochamaaf gar hin taane nu geessu jechuun finciltoota keekachiisan. Gareen mammarii ce'umsa ofiin jedhu kuniin bulchiinsa kibba hundeessuuf akka fedhii qabu beeksisuun isa waliigaltee riyaadituuf jechuun ministeerri dhimma alaa Al-Muhammad Al-Abdirrahman gaazexeessitootatti akka inni war faranjoota barkum 2015 weerar gareen finciltoota hutii magaal guddoo biyyattii saana to'achuuf gootee waraane kun jalqabe. Gareen gamta Saudi Arabiyaatiin durfamtu mootummaa Yemen deeggaruun warri Yuunaayitid Arab Imireet guljiri immoo garee war finciltoota qabachuun hadhanii wal balleessan. Gareen lamaanuu jaarsummaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin aangoo qoodatanii nagaan kabuu yaaliin jettaduun milkaa'ina foon namni hedduun dhumate sababa beelaatiin hedduun bobboseera. Houthi rebels say they've launched major Daawwattoota Yemen oduuwwan sa'aatii kanaaf qabanne goolamneetti jirra. Ana wajjin sa'aatii oduutii walitti deebinaa yeroo gaarii qabaadha.